Nagaa fi jaalalli Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Baga Waaqayyoon isin eege, baga Waaqayyoon isin gargaare. An obboleessa keessan Indaalee Baqqalaati. Har'a immoo mata duree addaa Google Scholar jedhu qabadhee dhufeera. Kanaaf har'a immoo waa'ee Google Scholarii wajjin baranna waan ta'eef na duukaa bu'aa. Google Scholariin bu'aa baay'ee qaba, faayidaawwan hedduu qaba. Kanaafis immoo namoonni baay'een faayidaa isaa kana waan hin hubannee fi itti fayyadamuu hin dandeenye waan ta'eef keessattuu barattoonni qorannoo adda addaa gaggeessanii digirii tokkoffaa irrattis maaster irrattis PhD irrattis haa ta'u Google Scholariin kun faayidaa guddaa waan qabuufan isiniif qoodu barbaade har'a. Asirratti qabxiin isin hubachuu dandeessanii jechoota tokko tokko afaan Ingiliffaarraa gara Oromoofaatti hiikuunsaa yeroo waan fudhatuu fi iddoo afaan Ingiliffaatiin fayyadames Ingiliffaan hin fayyadama waan ta'eef kana na hubadhaa jechuun barbaada. Kallattiidhumaan gara barumsa keenyatti ceena. Tokkoffaa irratti Google Scholariitti fayyadamuudhaaf yookaas fi qorannoo adda addaa gaggeessuudhaaf duraan dursa taayitiliitu seetil ta'a. We have to set our title. Taayitilii keenya erga murteessineen boodatti daataabeezii adda baafanne jechuudha. Daataabeezii isa kamitti fayyadamuu qabna? Daataabeezii isa kamtu taayitiliin filadhe kana duukaa taayitiliin filadhe kana haala salphaadhaan naa fiduu danda'a jennee hubachuu danda'u qabna jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Taayitilii irratti hojjannu yookaan qorannu ta'e yookaan qorannoo adda addaa gaggeessinu ta'e taayitilii filachuun dirqama. Taayitilii otoo hin filatiin hojiin hojjetamu waan hin jirreefi taayitilii keenya seetti gochuu qabna. Taayitilii keenya murteessuu qabna. Mata duree irratti mata duree irratti qorannoo gaggeessuuf deemnu sana taayitilii isaa sirriitti beekuu danda'u qabna. Yookaas fi sirriitti adda baafachuu danda'u qabna. Maaliif qorannoon keenya haala sirriidhaan qorachuudhaaf mata duree irratti qorannu sana yoo sirriitti hin beekne ta'e, yoo sirriitti hin murteeffanne ta'e, yoo sirriitti sammuun keenyatti namanne yoo ta'e nurkaa bada jechuudha. Olii gad burjaaja'uutu nutti dhufa jechuudha. Kana waan ta'eef taayitilii keenya murteessuun yookaas fi mata duree keenya murteessuun mata duree irratti qorannu murteessuun isa jalqabaati jechuudha. Isa jalqabaati. Steepii tokkoffaan isaadha. Erga taayitilii yookaas mata duree irratti qorannu sana murteessineen hasitti artikiloota literaaturiiwwan adda addaa kan taayitilii keenya wal fakkaatu argachuudhaaf we have to identify databases. Databases isa kam keessaan argadhaa kan jedhuun nu gargaara jechuudha. Kanaafis immoo daataawwan beeziin baay'ee kumanii ta'anii baay'eetu jiru. Isaanis bakka afuritti qoodamu. Isaanis daataawwan beeziin bakka afuritti qoodamu akkuma asirratti ilaalaa jirtanii. Tokkoffaan all subject databases. Fakkeenyaaf kan akka Google Scholarii whole subject databases isaan kun Google Scholarii. Kanaaf kan isa har'a ilaaluuf deemnu. Inni kan biraan medical databases. Warra medical database jedhaman kuni waa'ee fayyaa qofa kan of keessatti qabatanii jechuudha. Engineering databases akkuma kana immoo engineering databasein kan jedhamu jira. Innis immoo waa'ee engineeringii qofa kan of keessatti qabatudha. Kan health of keessatti hin qabatu, kan social science database of keessatti hin qabatu. Warri kuni adda baafamanii murtaa'oodha jechuudha warri kun. Warra kan yookaan medical irratti yookaas waa'ee fayyaa duukaa irratti hojjedha yoo ta'e medical database keessan deemee argadha. Kan medical database keessa jiru engineering database keessa hin jiru. Akkasumas immoo kan engineering database keessa jiru medical database keessa hin jiru. Akkuma kana immoo kan medical database fi engineering database keessa jiru social science database keessa hin jiru. Garuu kan nama dhibu medical database keessa, engineering database keessa, social science database keessa kan jiran hundumtuu deebi'anii as keessa jiru jechuudha. Google Scholarii keessatti jiru. Kanaafi namni waa'ee Google Scholarii kana beeku isaan as keessatti jiru hunduma isaatu warra medical database, engineering database, social science database keessa jiranii eessatti argachuu danda'a jechuudha. Google Scholar database keessatti argachuu danda'a waan ta'eef. Kanaaf
meetti fufnee alaaka. Maaliif akkan Google Schoolarii kana isin hubachiisuu fi beekumsa xiqqoo qabu isiniif qooduu barbaade ilaalla jechuudha. Google Schoolariin kuni faayidaawwan baay'ee qaba, faayidaawwan hedduu qaba. Tokkoffaa irratti it has only academic issues. Waa'ee barnootaa fi barnoota qofa irratti kan xiyyeeffate kan of keessatti qabudha. Litereechariin artikiliin nuti barbaannu waa'ee akaadaamikii qofa kan of keessatti qabatudha. Akaadaamikii ta'an hunduma isaa of keessatti kan qabatu yoo ta'u, akaadaamikiitiin haala ta'e tokkollee keessatti nu argattan. Kan akka fakkeenyaaf kan akka gaazexaa, kan akka oduu, kana achi keessatti nu argattan kun dhimma barnootaa fi barnootaa qofa irratti waan of keessatti kuufatuu fi haala salphaa ta'een arganne jechuudha. Inni kan biraa it has all subject databases. Sana amma jalqaba irratti jenne sana jechuudha. Akka isaan kaanii meedikaalii, injiinaringii fi social science wal keessa qofa-qofaatti akka isaan qaban osoo hin taane inni kun hunduma isaanii of keessatti qabata jechuudha. Inni kan biraa it saves resource and increases our benefits. Kana jechuun maalidha? Artikiliin nuti barbaannu suni kan kwaalitiinsaa baay'ee gahaa kan ta'e argachuu dandeenya. Yeroo keenya nuuf qusata, yeroo keenya haala gabaabaadhaan damnee wanta barbaanne sana, artikilii barbaanne sana, mata duree barbaanne sana bara isaatii fi yeroo inni itti oomishame isaa wajjin yeroo inni itti maxxanfame isaa duukaa argachuu dandeenya jechuudha. Kun immoo yeroo keenya nuuf qusataa, hojii keenya loodii nurraa hir'isaa jechuudha. Inni kan biraan it solves reference problem. Ishiin kun baay'ee qabxii namni hunduu itti fayyadamuu danda'uu qabudha. Namni hunduu kan itti fayyadamudha. Yeroo baay'ee referensii gaafa barreessinu akkaataa referensii staayiliin baay'een isaa kan nu rakkisu ta'uun isaa beekamaadha. Kanaaf immoo Google Schoolariin kuni furmaata qabatee dhufeera. Furmaata qabatee dhufeera waan ta'eef kanaaf namni Google Schoolarii kana sirriitti beeku Google Schoolariin kuni reference staayilii mataa isaatii gara baay'eetu jira. Booda ilaalutti deemna. Ofiin nuuf qopheessee nuuf kenna jechuudha. Kana waan ta'eef referensii keenyallee haala salphaadhaan koppii godhannee peestii godhannee jechuudha peeparii keenya irratti. Inni kan biraa piroofaayiliiwwan adda addaa argachuufis irratti seevii godhachuufis nu gargaara. Fakkeenyaaf piroofaayilii nama biraa argachuudhaaf nu gargaara. Piroofaayilii nama beeknu tokko, nama baay'ee beekamaa tokko waa'ee qorannoo adda addaa irratti keessattuu qorannoo keenya duukaa kan wal deemu namni qorate yoo jiraate waa'ee nama sanaa hin beekne yoo ta'e maqaa nama sanaattiin barbaadanne jechuudha. Piroofaayiliin isaa Google Scholar irratti argamuu waan danda'uuf akkasumas immoo nutis immoo piroofaayilii keenya mataa keenya seevii godhachuu ni dandeenya jechuudha Google Scholar kanarratti. Kanaaf daataa keenya seevii goona. Inni kan biraan immoo artikilii keenya kan maxxanfamnee qabnu yoo jiraate, if you have some articles which we published, we can save in this Google Scholar. Kanaaf faayidaawwan Google Scholarii hedduudha. Muraasa isaanii qabxiiwwan kana tuqeera jechuudha. Kanaafan waa'ee Google Scholarii kana isiniif qooduu barbaade jechuudha. Kanaaf gabaabaadhumatti waa'een faayidaa isaatii kana. Inni kan biraa Google Scholarii kana akkamittiin seennaa kan jedhutti deemaa jirra. Kanaaf Google Scholariin kun kan ittiin seennu browseroota jiran kan akka Opera ta'uu danda'a, Chrome ta'uu danda'a, Firefox ta'uu danda'a, Internet Explorer ta'uu danda'a. Jara kana tokko isaanii qabaannaan isaan kana deemnee irra irratti barreessina ilaalla waan ta'eef inni batina. Inni kan biraan Google Scholarii kana gaafa bannu steepii lamaan banna. Jara kanatti fayyadamne karaa lamaan banna. Tokkoffaan iddootti maduree jirtu irratti maduree iddoo sarchii ta'uu irratti deemneeti www.scholar.google.com jennee barreessina. Karaa tokkoffaadha kuni kallattii dhumaanii kan itti barreessinudha. Inni lammaffaan immoo duraan dursine google.com kan jedhu barbaanna. Achiin immoo google.com jedhu barreessineen kaaneen boodatti immoo bakka barbaade jedhu irratti immoo deemneeti maal barreessina Google Scholar barreessini jechuudha.
Google Scholar akkasiif Scholar Google kan jedhu barreessina. Sanaan booda searchii goonaa achiin deemnee double click kan jedhu nuuf fida waan ta'eef adeemsa sanaan arganne jechuudha. Maalumaafuu mee na duuka bu'aa laalla. Itti fayyadamaa jiru amma Operaadha. Opera irra deemeen bakka kanarratti maaliin jedha scholar.google.com jedheen intariin godha. Kunoo dhufeera jechuudha. Baneera kallattiidhumaan kun kallattiidhumaan nu geessanni kun adeemsni tokkoffaan kun. Adeemsa isa lammaffaa irratti immoo asirratti google.com jedheen barreessaa intariin godha. Bakka kanarratti bakki duwwaanaa dhufa asirratti deemee scholar.google.com jedheen barreessa intarri achi dhufeen ishii kana double click godha jechuudha. Double click kunooti isa lammaffaa irratti na deebiseera jechuudha. Kanaaf Google Scholar kana karaa lamaan seennaa jechuudha gabaabumatti. Ergan karaa lamaan seenneen boodatti taayitilii fixed goone ta'a. Taayitilii murteeffanne sana irratti barreeffanna. Fakkeenyaaf Acts of Climate Change on crop yields. Kunooti. Kunooti jechuudha. Impacts of climate change on crop yields jedhee gaafan kana barreessu taayitiliiwwan kana wal fakkaatanii hundi isaaniitu maal ta'u jechuudha ni dhufu jechuudha. Hundi isaanii taayitiliiwwan kana wal fakkaatanii hundi isaanii ni yaa'u jechuudha. Keessattuu gaafan kana jedhu anytime warra publish ta'aniidha warri kun anytime warra publish ta'aniidha kan amma asirratti naaf bahe jechuudha. Kanaafi anytime kanaan gaafan ilaalu gara miliyoona 1,300 fi 10,000 ol kan ta'antu taayitilii kanaan kan fakkaatan jira jechuudha. Kun maalidha? Anytime waanan jedheef jechuudha. Kanaafis immoo yerootti murteessuu nan danda'a. Asirratti jira 2022 fi 2021 2018 jedha. Amma asirratti yoon kilikii godhee kanaa gadi fiduu danda'a yookaas ol fiduu danda'a. Mee kilikii goonee ilaalu. Laal 2022 qabee kan published ta'ee taayitiliiwwan kana wal fakkaatu qofa meeqanaa fide jechuudha 17,200 qofa jechuudha. Kan kana wal fakkaatu kana naaf fide jechuudha. Kanaafi baay'ina naaf hir'iseera jechuudha. Kwaalitiin argachuu barbaadutti naaf xiqqeesseera jechuudha. Keessattuu bara 2022 hasitti kan maxxanfame qofa naaf fidaa jira jechuudha. Isa kana sirriitti hubachuun faayidaa guddaa qaba waan ta'eef. Maaliif yeroo baay'ee artikiliiwwan adda addaa kan yeroon isaanii itti fagaate kan barri itti fagaate gaafa fayyadamnu barsiisonni keenya yookaas fi adivaazaroonni keenya oldiitti fayyadamtee yaada jedhu kaasu. Kun immoo komanii waan ta'eef Google Scholariin kun immoo haala salphaa ta'een nuuf furaa jechuudha. Inni kan biraanii asirratti barreessuu nan danda'a. Custom range kan jettu kanarratti asirratti 2019 haga 2022tti jedheen searchin jedhaani kunooti 19 hanga 2022 qofatti kan jiran meeqanaaf fide 16,300 naaf fide jechuudha. Gabaabsaatuma deema jechuudha. Maaliif sanaan duratti impact of climate change artikiliin kana wal fakkaatan baay'inni isaanii kan isaanii itti ba'aa jiran yoom qabaniit jechuudha 2022 qabaniitu. Sanaan duubattis kan ba'an jiru hundasaa anytime irraa yoon kaa'e kan hundasaa kan barri isaanii fagaate naaf fida jechuudha. Kanaafi haala kanaan yeroo isaa murteesseen argachuu nan danda'a jechuudha. Inni kan biraan Google Scholariin kun faayidaan isaa maaliidhaaf gargaara jennee dubbanne irraa fakkeenyaaf taayitilii kana Impacts of Climate Change on
crops adaptation and strategies to tackle its outcome review dha paperin kuni. Paperii kana amma dubbisu boodan dubbifadha amma yeroon qabu boodan dubbifadha jedhee yoo yaade maalin godha saving godha jechuudha. Save gaafan save gochuu barbaade ishii kanan click godha. Akkamitti ta'a mee alaal tokkoon click godha gara Google Scholar'ii emailin jirutti nageessa jechuudha. Kanaafi asirratti emailii keessan guutuun dirqama. Amma emailii kiyyan guutaa emailii kiyyan guutanii duuka bu'aa paaswoordii na gaafateera. Paaswoordii kiyyatti naqeera. Verification or confirmation na gaafachuu danda'a. Isas immoo karaa moobaayilii kiyyaatiin security waan ta'eef karaa moobaayilii kiyyaatiin na erguu danda'a. Meeshinii na gaafachaa jira. Okay, naaf ergeera. Kanuma kiyya deebiseefira galeera jechuudha. Kanaafi asirratti iddootti save godhu na gaafachaa jira. Asirratti yoon kan duraan qabaadhe jiraate ta'e asuma irratti save jedhaani duraan kan hin qabu yoo ta'e neemi kan inni maqaa jalatti save gochuu barbaadu. Yoon immoo hin qabaanne ta'e asirratti foldarii biraa create jedhaan maayidhaa kan waa'ee climate change dha. Climate jedheen dan jedhaan dan save naaf godheera jechuudha. Kana keessatti save naaf godha. Profaayilii koo keessatti save naaf godha. Eessaan argachuu danda'a? Isa kana jennee gaafa laallu asin deema. My library kan jettu kana deemna. My library gaafan kilikii godhu asirratti argitani impacts of climate change on crops adaptation kan jettu foldarii climate change jedhamtu jalatti maallaa godheera save naaf godheera jechuudha. Save naaf godheera jechuudha. Ammas deemee kan biraa yoon haaluma kanaan itti dabaladhe yoon haaluma kanaan ammas kanas yoon save godhe eessuma naa geessa jechuudha. Ammas climate jalatti dannin jedhaani maallaa godhachuudha. Ammas dhaqee climate change foldarii jedhu jalatti save naaf godha jechuudha. Inni kan biraan inni kun save irratti godhachuudhaaf booda dubbisuudhaaf inni kan biraan immoo reference paperii kana akkamittiin argachuu danda'a? Reference kana dubbiseera. Ergan dubbisee immoo reference isaa kaa'uunsaa dirqamaadha. Yaada paperii kana keessaa fudhadheera. Yaadan paperii kana keessaa fudhadhe immoo reference dhaan kaa'uun isaa dirqama waan ta'eef akkamittiin keewwadhaa isa jedhuuf immoo ishii kanan click godha. Site kan jettu kanan click gaafan godhu staayilii ittiin artikiliin kun reference isaa barraa'u tarreessira jechuudha. Fakkeenyaaf MLA staayilii kan jedhu jira. Kanaani kan biraa APA kan jedhu kun jira. Kun baay'ee beekamaadha. Inni kan biraa immoo Chicago Albert kan jedhu jira jechuudha. Kanaafi reference staayilii jarri kun kan amma asirratti tarraa'ee jiru. Yookaaniif immoo gama biraatis deemee reference kiyya argachuu danda'a. EndNote kan jedhuu fi Reefman kan jedhu Reefworks kan jedhafanii Bible Text kan jedhan kanaanii deemee amma fakkeenyaaf yoon EndNote waanii korra kompiitara korraa yoon qabaadhe EndNote kan reference ittiin hojjetamudha. Yoon qabaadhe kana yoon click godhe gara sana nageessa jechuudha. Gara waanii koo sana nageessa jechuudha gabaabumatti. Kanaafi reference haala kanaan nuuf salphisa. Fakkeenyaaf staayilii naannoo barbaade kana waan ta'e kanan koppii godhadhee iddoon itti dookumentii koo hojjedhu irratti geesse paste godhadha jechuudha. Yoo kana ta'es yoo kana ta'es staayiliin barbaade staayilii dookumentiin an hojjechuuf jiru sun na barbaadu jechuudha. Yeroo baay'ee garuu referensiin kan inni qophaa'u yuunivarsiiwwan hundintuu waan mataa isaanii qabu. Staayilii mataa isaanii qabu. Isaafis immoo reference and citation kan jedhu viidiyoo tokko hojjedheera ilaaluu dandeessu. Inni kan biraan profaayiliitti deemna. Profaayilii case law kan jedhu waa'ee seeraa irratti kan hojjetudha. Amma immoo profaayilii nama barbaannee tokko argachuudhaaf deemna. Fakkeenyaaf namni taayitiliin ani irratti hojjechuuf barbaadu kuni mata dureen koo kuni nama taayitilii sanaan duukaa hojjete argachuu yoon nan barbaada ta'e nama sana beekuun qaba. As keessatti argachuu ni danda'a jechuudha. Asumarran deemee maalin jedhaa maqaa nama sanaan guutuu isaa barreessa.
fakkeenyaaf nama Abtaamuu Tamasgeen jedhu kanaan dura beekaa waa'ee isaa barnoota isaa dabtariiwwan isaa akkasiif artikiliiwwan inni hojjete argeera. Kanaaf Abtaamuu Tamasgeen from Dillaa Yuunivarsiitii kan jedhu beekaa. Kanaaf maqaa isaa fi iddoo isaa Raashiyaa iddoo inni itti jiraatu hunda isaatti gasheen sarchiin jedhaan jechuudha. Kunooti Abtaamuu Tamasgeen Waggaarii kan jedhu naa fideera. Kiliikiin godhaa. Laal haala salphaa ta'een maal ta'eera jechuudha. Haala salphaa ta'een waa'ee nama kana artikilii namni kun hojjete hunda isaa naaf fide jechuudha. Kan namni kun asirratti seevii godhate hunda isaa naaf fide. Kanaaf yoo artikilii namni barbaadu yookaas mata dureen kiyya waa'ee nama kanaa duukaa kan wal deemu yoo ta'e asumarraan kan isaa dubbiseen saayitii godha jechuudha. Kan nama kanaa dubbiseen saayitii godha. Haala gabaabaa ta'een hojii isaa argadha jechuudha. Hojii namni kun hojjete haala salphaa ta'een peepariin hojjete sana haala salphaa ta'een otoon fagoo dhaqiin otoon nama sana bilbileen gaafatiin haala salphaa ta'een asirraa argadheen itti fayyadamaa jechuudha. Kana jechuun immoo kan hin dubbise akka jirutti koppii godhe osoo hin taane tarii maybe reference and citation kan jedhu irratti akkamitti akka dokumentiin nama tokko saayitii akka ta'u yaada xiqqoo achirratti kaayera achirraa argachuu hin dandeessu. Kanaaf haala kanaan ta'a jechuudha. Keenya immoo yoo fakkeenyaaf kan kiyya profaayilii mataa kiyyaan uummadha jennee yoo kan yaadnes immoo yoo ta'e achuma deebineeti maal jennaa my profile kilikii godha. Fakkeenyaaf kan kiyya silaa save gochuudhaaf waan deemneef kallattiidhumaan naaf fide jechuudha. Kanaaf amma Indaalee Baqqalee jiru kan jedhu kuni naaf dhufeera jechuudha. Kanaaf as keessatti artikiliin ofii kootiif qabu immoo seevii godhachuu yoon barbaade as jalatti seevii godhachuu yoon barbaade akkamittiin seevii godhadhaa asirratti deemee maaliin godhaa add kan jettu kana plus kan jettu kana irratti kilikii godha. Plus gaafan kilikii godhu add articles kan naa jedhu naa dhufa. Artikilii kana karaa meeqaan hojjechuu danda'a? Kan giruuppii isaa ta'e, kan dhuunfaa isaa ta'e, kan immoo harkaanis galchuu yoon barbaade kan ta'e karaa sadiin naa qopheessa. Kanaaf amma kan hin barbaade add articles kan jedhu barbaade waan ta'eef asirrattan maal godha kilikiin godha. Gaafan kilikii godhu naaf fida jechuudha. Naaf fida. Tarii asirratti yoo maqaa kan hin finne yoo ta'e maqaa asirratti barreessuu danda'u qabna. Maqaa asirratti barreessuu danda'a. Andura waan hin barreesseef kallattiidhumaan naaf fide. Asirratti Indaalee Baqqalee jiru jedheen maaliin godhaa sarchiin godha jechuudha. Gaafa sarchi godhu artikiliin maqaa kanaan barraa'e kun kiyya waan ta'eef artikilii maqaa kanaan barraa'e hunda isaa naaf fida jechuudha. Fakkeenyaaf as keessatti role of vetiver grass for soil and water conservation in Ethiopia kan jedhu kuni kiyyaadha. Kunis kiyyaadha. Kanaaf amma achi keessatti profaayilii kiyya jalatti dabaluun barbaade waan ta'eef kanas select godhe asirratti sadii filatteetti naan jechaa jira. Sadii filadheera. Kanaaf maal godhaa ookeen jedhaan. Gaafan jedhu maal naa godheera jechuudha. As jalatti naaf sarreesseera jechuudha. Sila duwwaa ture amma garuu add waan gooneef innee fi aadii ta'eera jechuudha jalatti. Inni kan biraan as keessatti kan faayidaansaa kan laallu referensii artikiliiwwan kunii nama meeqaan saayitii ta'anii riippoortiillee asitti naaf kenna jechuudha. Riippoortiillee asitti naaf kenna, giraafiidhaan naaf kenna, asittis immoo ordiidhaan akka ta'etti naaf kenna jechuudha. Nama 9tu saayitii godhee jedhee naaf riippoortii isaa naaf kennaa jira jechuudha. Kanaaf faayidaan isaa kana. Asirratti yoon kana remove gochuu yookaas yoon balleessuu barbaade kanuma irratti kilik godhee maaliin godhaa? Delete nama bahu. Ammas mujii hafte kanas delete. Maal godhaa? Hin balleesse jechuudha. Yoon barbaadetti hin dabala, yoon barbaade irraa hir'isuun danda'a jechuudha. Kanaaf faayidaan isaa isa kanaadha. Inni kan biraa my library kan jedhu keessa deemne sila laalle my library kana keessatti maalidha? Tokko isa sila seevii goone arganna. Sila seevii goone maate taayitiliiwwan kana sila seevii gooneera. Climate change kan jedhu fooldarii isaatiin seevii gooneerra. Kanaaf walumaa galatti Google Scholariin faayidaawwan kanaa fi kan kana fakkaatan qaba. Irra caalatti immoo isin
yaada sirraa argattaniin duukaa galtanii wantoota baay'ee kan hin turne hunda isaallee argachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf kan hin amma hin turne keessaa climate change has likely already affected global food production kan jedhu kana eessatti joornaalii kamtu published organizationii kamtu published akka godhallee asirratti argachuu nan danda'a jechuudha haala salphaa ta'een. Kanaafi wantoota ani hin tuttuqne baay'ee isaa jiru waan ta'eef isin immoo kanaan caalatti galtanii qorattanii hubattanii understandii gochuu waan dandeessanii fi har'aaf qabxiin ani isiniif qabadhee dhufe kanuma waan ta'eef fayyaa ta'aa nagaa ta'aa.